بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رديبي أشما أكم جرتو كبجمتوتا أردفتوني چانالي رشاتو بجلت أرقمتنو مرتكي سنو الريامان تابراس أكم جرتو نغاكي سني أن نغاكوتي غلط ربي الحمد لله ربي نغل نغاوني سنين جدا إغا برنوتا توكو قسينيف قابر دي دفيتا انزرا أغا تمرو قبيكيات نفانا تراني سنين جدا إغا namoonni haala kamiin taagii jechuun akka namni Facebook jalatti waan tokko akka inni jalatti posting goone akka inni dhufe jalatti share goone jechuudha viidiyoo namni bira gadhiisee jedhe fidee FB jalatti akka namni jalatti posting goone akka itti ofirraa cuftu tokko kana tokko immoo commentii namni isiniif akka itti godhu dhabe commentii keessan ka cufaa jiru ammas immoo Facebook keessan kan share hin qabne kana sadan isiniif qabadhee dhufee tan jira haga xumuraatti nafaana tura warri gaaffii kana nagaafattanii jettan egaa guutuu saallee YouTube korra daawwachuu dandeessu YouTube irratti isiniif ammattan isaan isiniin jedha egaa namoonni asumaanuu maatii koo hin ta'ini akka like share subscribe na gootanuun isiniin jedha buleewwan kiyyaa egaa TikTok irratti isinuma gargaaruuf malee wanta kana fayyadee miti isinis immoo akkuma isin gargaaraa jiru isinis immoo waan dandeessaniin hiriyoottan keessanitti share na gochuudhaan akkasuma gara YouTube kootii kottaati gaaffii na gaafadhaan isiniin jedha namoonni gaaffii na gaafachuu barbaadan utuu YouTube jalatti na gaafattanii baay'ee tokko gaariidha sababiin isaas TikTok irratti gaaffii namaa deebisuun baay'ee ulfaata commentiin hedduu waan ta'eedhaaf namoonni gaaffii na gaafattan isinii deebisuudhaaf waan na rakkisuuf ani immoo hamman beeku YouTube irratti waan commenti keessan haalaan arguu waan danda'uuf nan dhibu waan ta'eef YouTube irratti na gaafadhaa commentiin isiniin jedha achumaan immoo like video kiyyallee na daawwadha namoonni haaraan gara FB kollee dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha egaa follow like gochuu indagatina gara Facebook kootiinis isiniif ammattan isaan isiniin jedha egaa asaasinitti dheeressaa jira dhiifama amma gara barnootaatti dabarraan isiniin jedha nafaana turaan isiniin jedha egaa akkuma dura irratti isinitti himee haala kamiin Facebook keenya irratti akka namni egaa obboleewwan kiyyaa amma gara fuula mobaayila kiyyaa irratti dhufeetan jiraan isiniin jedha egaa nafaana turaan isiniin jedha innis maalii kanan isiniin jedhe egaa amma kallattiidhaan gara Facebook keenyaa gallaa jechuudha obboleewwan kiyyaa amma gara fuula mobaayila kiyyaa irratti dhufeetan jiraan isiniin jedha egaa nafaana turaan isiniin jedha innis maalii kanan isiniin jedhe egaa amma kallattiidhaan gara Facebook keenyaa gallaa jechuudha egaa haala itti taagii akka namni nama jalatti maxxansine jechuudha yeroo Facebook egaa taagii jechuun kunoo namni akka FB jalatti postii waa hin goone jechuudha kunoo akkuma argaa jirtan akka namni jalatti postii isin jalatti hin goone jechuudha egaa namoonni haaraan gara kana dhuftan Facebook kanallee sumaan follow gochuun dagatinaan isiniin jedha egaa kunoo bakka kana tuqnaa jechuudha sarara sadan dalgaa kana argaa jirtu sarara sadan kana erga rukuttanii kaatanii jettanii setting and preference ka jedhu isinii dhufaa jechuudha erga setting and preference isinii dhufee setting ka jedhu kana rukuttuu jechuudha setting kana erga rukunnee kaane akkanumatti olooftuu jechuudha kunoo yoo update ta'e yaala kanaan isinii dhufaa egaa inna profile and tagging ka jedhu kana rukunnaa jechuudha kunoo profile and tagging erga rukunne kaane tagging you can say post the your tagging in on your profile ka jedhu kana gadi rukuttuu jechuudha yeroo akkanatti gadi rukuttanii jettanii yoo ofirraa cufuu barbaaddanii jettan friend of friends sin friendii keessanii friendii namni isin friendii godhattanii jirtanu yookaan isin jalatti postii godhuu yoo feetanii friends of friends kana rukuttuu jechuudha yoo immoo guutuudhumtiyyuu arguu na jalatti postii godhuu yoo feetan everyone kanarra gootuu jechuudha yoo immoo nama friendii keessanii qofa feetan kunoo friends ka jedhu irra gootanii egaa akkasumatti isinigaa kanarraa bakki isin rukuttanu dhiifama enna akkasitti seentanii jettan kunoo siimoorii ka jedhu kana rukunnaa jechuudha siimoorii kana erga rukunnee jenne akka namni tokko isin jalatti maxxansineef online sa jedhu kana rukunnaa jechuudha kunoo mallattoo qulfii kana argaa jirtu asirratti raayitii kana asirratti dabarsinaa jechuudha as jalatti namni tokko nu jalatti maxxansuu hin danda'u jechuudha egaa obboleewwan haala kanaan beekuu dandeessanii inni lammaffaan immoo utuu asuma hin ba'in namoonni Facebookiin keessan sheerii hin qabne jechuudha ammaaf tokko duuba deebi'ee isinitti argisiisa ammas
bakkuma kanatti deebitu jechuudha. Kunoo sarara sadan kan rukunnee sana booda siitingii rukunnee erga siitingii rukuttanii kaatanii haala kanaan olooftanii ammas bakkuma reefuudhaannaa jechuudha. Profile and tagging ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Erga bakka kana seennee kaanee reefuu taggingii ofirraa cufuudha bakka kana. Amma immoo allow others to share your posting to other story ka jedhu kana Facebookii sheerii hin qabne haalli itti banattanu kunoo allow ka jedhu kana rukuttu sadaffaa irratti kan argamu. Allow kana erga rukuttanii kaatanii niitworkii kootii fi dhiifama. Yoonii fi raayitiin keessan kun noorra jiraate namni sheerii gochuu hin danda'u. Facebookiin keessan sheerii hin qabu jechuudha. Egaa isin immoo yes ka jedhu kanarra godhattanii sheerii namni hundiyyuu isinii gochuu danda'a jechuudha. Egaa kanas isinii galeera in abdii qaba. Inni kaan immoo koomentii cufame haala kamiin banachuu dandeenya waan jedhuudhaaf followers and public ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Kunoo jarri walumatti aananii followersii kana erga rukuttanii kaatanii jettanii haala kanaan isinii dhufa. Yooniif keessan friends yookaan publikii kana kanarra jiraate egaa publikii irratti namni hundiyyuu koomentii isinii gochuu danda'a jechuudha. Egaa kana keessa haala kanaan ol deemtanii public post comment isa jedhu kana isa sadaffaa irratti argamu kana yooniif friends of friends irra jiraate friendii keessaniif nama isin friendii godhatanii jirtanu nama kanatiyyi isiniif gochuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan kun immoo friendii keessan qofaa jechuudha. Friendii keessan qofatiyyi isinii barreessuu danda'a jechuudha. Yoommoo namni hundiyyuu naaf barreessuu yoo feetan kunoo public ka jedhu kanarra keessanii. Egaa haala kanaan haalli isinitti koomentii yoo feetan yoo namni hundi isiniif gochuu yoo feetan publikii yoommoo nama muraasa nama friendii keessanii qofa feetan friends jedhurra keewwattan. Yoommoo friendii keessanii friendii hiriyoottan keessan kan Facebook irraa friendii godhattanii jettan friendiin isaas kan isiniif koomentii barreessu yoo feetan immoo friends of friends irra keessan. Yoommoo kan friendii keessan ta'es kan hin ta'inis hundiyyuu kan isinii barreessu yoo feetan immoo kanarra gootu isin walumaa gala fedhinnaa keessanii. Egaa guutuu isaa kunoo publikii kanarra yoo keewwattan baay'ee gaariidha isiniin jedha obboleewwan. Inni kaan followii akka isinii mul'atudha gubbaa irratti dhufee kunoo yookaan say your followers on your jedhu kanarratti illee publikii irra yoo keewwattan baay'ee gaariidha. Miidhaa waan qabu miti hundisaayyuu. Innaa akkasii yoo feetan koomentii illee haala kanaanis kunoo kooment ringing ofirraa cufuu yoo feetan asiinis ofirraa cufuu dandeessuun isiniin jedha. Yoommoo kan nama tokkitti qofitti ofirraa cufuu barbaaddan immoo profaayilii keessan jala galtu. Anama fakkeenyaaf mee as jalatti akka namni koomentii naaf hin barreessine yoon fedhe tuqaa sadan kana rukuta. Tuqaa sadan kana erga rukutee ka'e yookaan comment on your post ka jedhu kana yoon amma gar rukutee friend public ka jedhu kana nama feetu nama hundiyyuu siifa godhumoo friendii kee qofa feetamoo jedhee na gaafataa jira. Ani garuu namni hundiyyuu koomentii naaf godhu waan an barbaade viidiyoo tokko irratti yoo koomentii akka namni isiniin goone yoo feetan friendiin keessan qofittiin akka isinii godhu yoo feetan friendisii kanarra gootuun isiniin jedha. Egaa haala kanaan haalli isinitti cufuu dandeessanuu jechuudha koomentii namaa ofirraa akkuma nama reefuu isiniin jedhee jechuudha. Egaa kunoo wukaan comments amma asirratti nama feetan qofittiidha jechuudha. Friendii keessan qofatiyyi koomentii isinii barreessuu danda'an isiniin jedha obboleewwan. Egaa isinii galeera dheen abdii qaba. Yoo isiniif hin galle immoo irra deebitanii koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Descriptionii kana jalatti koomentii YouTube kana jalatti na gaafadhaan isiniin jedha. Waan isiniin galle isiniifan deebisa. Isiniif deebisuuf immoo qophiidhaan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Haga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa tura. Isinis immoo like, share, subscribe hiriyoottan keessanitti illee sheerii akkanaaf gootan gaaffii biraa immoo yoo qabaattan koomentii jalatti na gaafachuu dandeessuun isiniin jedha. Haga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaan naa jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.